Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Ifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf ifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadhanduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaadhaan boqonnaa afuraffaa eegallee barachaa akka jirru ni yaadatama. Icciitii Sillaasee jennee kan eegalleen kutaa shanaffaa yeroo darbeen dubbii hafuura qulqulluu eegallee turre. Egaan akkuma ilaallee hafuurri qulqulluun qaama sadan Waaqayyoo keessaa qaama tokko kan ta'e ta'uusaa ilaalleerra. Barumsa kana immoo qofaatti barachuun maaliif barbaachise kan jedhuudhaaf immoo barumsa ganumsaa yeroowwan adda addaa irratti waa'ee hafuura qulqulluu ilaalchisuudhaan kennaman adda baasnee beekuu akka qabnuudhaaf keessumattuu Meeqidooniyoos kan jedhame namichi gantichi waa'ee hafuura qulqulluu irratti qaama hin qabu jechuudhaan eegale akkasumas waaqummaa hafuura qulqulluu kan gane yeroo jalqabaadhaaf jechuudha. Isarraa kaasuudhaan namoonni baay'een waaqummaa hafuura qulqulluutti shakkii adda addaa wanta qabaniidhaaf darbees immoo guyyaa har'aa maqaa hafuura qulqulluudhaan daldalli baay'een waan taasifamuufidha. San adda baasnee dhuguma hafuurri qulqulluun isa kamidha jennee waa'ee hafuuraa adda baasuu wanta qabnuudhaaf barumsa kana qofaatti dubbii hafuura qulqulluu jechuudhaan barannaa jenneerra. Egaan guyyaa har'aa kan barannu isa kanadha. Hafuurri qulqulluun eenyudha kan jedhudha kan barannu. Qabxiiwwan muraasni ni jiru. Qabxiiwwan shan tokko barachuudhaaf yaalla. Waaqayyo Abbaan keenya nu barsiisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Kan jalqabaa egaa hafuurri qulqulluun Waaqayyoodha. Akkuma barachaa turre jechuudha. Manni kiristaanaa keenya akkasumas kitaaboleen qulqullaa'oo mana kiristaanaa keenya dhuguma hafuurri qulqulluun qaama sadan waaqummaa kan jenne keessaa tokko kan ta'e akkasumas immoo waaqa dhugaa ta'uusaa sirriitti dhugaa bahee nuuf dubbata. Yeroo hundumaa kadhannaa keenyaan kan yaadannu amantaa abbootii yeroo kadhannaa kan dhageenyu jechaadha. Abbaa irraa kan ba'e abbaa fi ilma wajjin tokko kan ta'e hafuura qulqulluutti ni amannaa jechuudhaan amantaan abbootiin dubbata. Akkasumas immoo kadhannaan keenya guyyaa guyyaa hundeen amantaas haaluma kanaatiin kan dubbatudha. Maal jedha? Abbaa irraa kan ba'e abbaa fi ilma wajjin garuu maal kan ta'e tokko kan ta'e. Kanaaf kun kan jechuun maal jechuudha? Hafuura qulqulluudhaatti Waaqayyoon jiruu jechuudha. Waaqayyo hafuura qulqulluudha. Abbaa fi ilma wajjin tokkodha. Egaan Waaqayyo tokkummaa isaa yeroo ilaallu waaqummaadhaan tokko ta'uusaa bituudhaan addunyaa kana uumuutiin dabarsuutiin nyaachisuudhaan Waaqayyo tokkodha jennee kan baranne sun asitti nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun Waaqayyoodha jechuudha. Kitaaboleen qulqullaa'oon bakka baay'eetti ibsaniiru. Faarsaa 32 yoo dubbisne maal jedhaa lakkoofsa ja'affaarratti jecha Waaqayyoon samiiwwan ni jabaatan. Jecha Waaqayyo kan jedhame ilma Waaqayyoo jechuudha. Loltoonni isaa hundis hafuura afaan isaatiin jechuudhaan dhuguma uumamni hundumtuu kanaan kan uumamedha. Waaqayyo uumuudhaan tokko jennee akkuma dubbanne ilmaanis abbaatiinis hafuura qulqulluunis qaamni sadanuu uumuudhaan waaqummaadhaan ta'uu kan jenne kitaabni qulqulluun akkanaatiin nu ifaa jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun maalidha? Uumaadha jechuudha. Gooftaan keenya illee barumsa isaa biyya lafaarratti erga dhufee erga barate barsiisee erga xumuree du'aa ka'uu isaatiin boodatti qulqulloota duukaa abboota keenya yeroo ergu maal jedhee du'e yeroowwan darbe ilaalaa akkuma turre egaan deemaatii alagoota hundumaa
maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu jechuudhaan cuubaati kanin isin ajaje hundumaa akka eegan isaan barsiisaa duukaa bu'oota koo isaan taasisaa jechuudhaan dubbateera. Kana jechuun hafuurri qulqulluun abbaa wajjin waaqa walqixxaa ilma wajjinis waaqa walqixxaa ta'uusaa kan nutti agarsiisudha. Qaama sadii maqaa sadii haa jennu malee garuu waaqa tokkodha. Maqaa koo qofaadhaan hin jenne gooftaan keenya yookiin maqaa abbaa qofaadhaan hin jenne yookiin hafuura qofaadhaan hin jenne sadan kaase. Kanarraa kan barannu hafuurri qulqulluun warreen waaqa miti jedhaniidhaaf deebii gahaadha jechuudha. Hafuurri qulqulluun maalidha? Waaqadha jechuudha. Maqumti waaqayyoo egzaabiheer jennee kan waamnuyyuu maqaa nyudhannee baranneerra maqaa abbaatii kan ilmaatii kan hafuura qulqulluuti. Waaqayyo kan jennu maqaa tokkummaa ilma hafuura qulqulluuti. Abbaan waaqayyo ilmis waaqayyo hafuurri qulqulluus waaqayyoodha. Amantaa abbootii kana tanatti keessatti yeroo darbe akkuma laallee jechuudha. Kanaafuu hafuurri qulqulluun maal jennee jennachaadha? Hafuurri qulqulluun waaqayyoodhaadha malee waaqayyo miti warreen jedhan callisaniituma ganumsa bakka biraatii fidatanii kan itti barsanidha. Barumsi mana kiristaanaa keenyaa garuu haala kanaatiin hafuurri qulqulluun waaqayyo ta'uusaa nu barsiisti jechuudha. Kitaabni qulqulluus dhugaa kan ba'u kan amma laalle kanadha. Kan biraan qabxiin biraan hafuurri qulqulluun qaama kan qabudha. Qaama hin qabu warreen jedhaniif immoo kun hafuurri qulqulluun qaama kan qabudha malee qaama kan hin qabne miti. Waaqayyo qaamaan sadiidha. Waaqummaadhaan garuu tokko jenneerra. Qaamni kunis immoo qaama akkamii jennee dubbanneerra abbaadhaaf qaama murtaawaa jennee baranneerra fuula murtaawaa bifa murtaawaa ilmaaf qaama murtaawaa fuula murtaawaa akkasumas bifa murtaawaa hafuura qulqulluufis akkuma kana qaama murtaawaa kan ta'e fuulas murtaawaa kan ta'eedhaaf bifa murtaawaa kan ta'e kan qabanidha. Murtaawaa jennee yeroo laallu akkuma barumsa keenya waa'ee sadummaa qaamaa yeroo barannu akkuma laalle murtaawaa kan jedhamu wanta akkasitti qabamu jechuu keenya miti. Murtaawaa in murtaa'e gaafa jennu kan akkasitti qabamu jechuu keenya taane fitsum kan jennudha. Fitsum kan saa kan ta'e kan qabudha jechuu keenyadha malee wanta nuti murteessine akkasitti ibsinudha jennee kan ibsinu sana miti. Kanaaf asitti akka dogongorre hafuurri qulqulluun qaama murtaawaa fuula murtaawaa bifa murtaawaa qaba gaafa jennu kan saa kan ta'e jechuudha. Ana kan jechisiisu kan saa kan ta'e ni qabaadha. Kanaaf humna kan ta'e tokko humna kan ta'e yookiin wanta tokko raawwachuu kan danda'u ta'e garuu qaama kan hin qabne jechuudhaan akka dubbatamu osoo hin taane kan mataasaa kan ta'e qaama murtaawaa kan ta'e kan qabudha. Qaamni kun garuu kan waaqayyoo akkuma baranne yoo darbe kan hin mul'annedha. Waaqayyoon qaama isaa akkasittidha jennee mul'isuu hin dandeenyu. Qaamni waaqayyoo haala kanaatiin jira jenna malee nuti mataa keenyaatiin beeknee akkas jechuu kan dandeenyu miti. Unkaan isaa turu qilleensayyuu qabnee kunoota jechuu hin dandeenyu. Lubbuun namaas jirti jechuu hin dandeenyu. Ergamoonni as jiru jechuu hin dandeenyu. Unkaan isaaniin kan nume waaqayyo immoo ammam akka ta'u jechuudha. Kanaaf qaamni hafuurri qulqulluun qaama sadan keessaa qaama tokkodha. Garuu qaama isaa akkanaatiin arguu kan dandeenyu miti. Qaamni kunis immoo iddoo kana jira jennee kan ibsinu miti. Maaliif kitaabni qulqulluun mataan isaa dubbata. Faarsaa 38 lakkoofsa 8 yoo ilaalle gara samiitti yoon ba'e atachis ni jirtaa jedha qulqulluun Daawit. Ittaanee gara galaanaa keessa yoon fagaadhes atachis ni jirtaa. Waaqayyo bakka kamittuu ni jira. Iddoo kamuu ni jira. Qaama isaatiin ni jira jechuudha. Kanaaf akkuma abbaa ilmaa hafuurri qulqulluus maal qabachaadha? Qaama kanaan addunyaa guutummaa bakka barbaade bakka jiru bakka iddoo hundumaa ni jira jechuudha. Kanaaf dhuguma hafuurri qulqulluun qaama qabaachuusaa immoo kitaaboleen qulqullaa'oon haala adda addaadhaan nutti agarsiisaniiru. Kanatti laansine kan ilaallu caqasoonni muraasni jiru. Fakkeenyaaf kitaaba kakuu moofaa keessaa yeroo labbe ilaalaa kan turre seera uumamaa boqonnaa 18 Sillaaseen mana Abrahaam seenuu isaa gaafa laallu Sillaaseen qaamaadha mana Abrahaamitti kan mul'ate jechuudha. Qaamni sun garuu qaama Sillaasee kan jennu kan isan argamne sana osoo hin taane mul'achuudhaan ta'uudhaan akka Abrahaamiif akkasumas immoo isa booda warreen dhufaniidhaaf akka galuu danda'utti ta'eeti waaqayyo kan mul'ate. Innaasummaan nuti agarsiisaa sadummaan sun qaamni sadii abbaa ilmi hafuurri qulqulluun jiraachuudha. Boqonnaa ammaa kana lakkoofsa 1-2 yommuu dubbisnu waaqayyos isatti of mul'isee jechuudhaan eegala. Eenyu mul'isee? Waaqayyo of mul'ise eeyutti Abrahaamitti. Abrahaam ija isaa ol kaasee kunoo namoonni sadii fuuldura isaa dhaabbatanii argechuun dubbata. Kun abbaa ilma hafuura qulqulluu kan jennudha. Asirratti hafuurri qulqulluun qaaman qabu osoo ta'eetu qaamaan mul'achuu kan hin dandeenye ture. Garuu hafuurri qulqulluun qaama wanta qabuudhaaf maal ta'eera? Akkuma abbaa fi akkuma ilma qaamaan mul'ateera jechuudha.
darbees immoo gooftaan keenya yeroo cuubamu wangeela Maatewos boqonnaa 3:16 kan durre hafuurri qulqulluun bifa maaliin dhufee ture bifa gugeen mul'ateera sun hafuurri qulqulluun gugeedha jechuu osoo hin taane qaama qabaachuusaa kan agarsiisudha. Hafuurri qulqulluun sadan qulqulluu Sillaasee keessaa tokko ta'uusaa kan agarsiisuu fi qaama sirrii maqaama kan qabu ta'uusaa agarsiisuufidha. Qaamni kun garuu inni akka gugeetti mul'ata jechuu keenya miti. Maaliif waaqayyoodha akka barbaade mul'achuu danda'a. Bakka adda addaatti argina bifa ibiddaadhaan fakkeenyaan mul'ateera. Hojii duuka bootaa hafuurri qulqulluun gaafa bu'u bifa ibiddaatiin ture kan bu'eef. Sunis kan agarsiisu kallattii mammaalaa qaama qabaachuusaadha. Osoo qaama hin qabu ta'eeti haala sanaatiin mul'achuu kan hin dandeenye ture jechuudha. Kanaafis caqasoonni kun kallattii maan hafuurri qulqulluun qaama qabaachuusaa agarsiisu. Bakka adda addaattis kitaabni qulqulluu maal jedha hafuura qulqulluudhaan isa jechuudhaan kan kaasu isa. Egaan isa jedhamee kan waamamu wanta qaama qabudha malee wanti qaama hin qabne wanti hin jirre isa jedhamee waamamu. Gooftaan keenya maal jedheera waa'ee hafuura qulqulluu yeroo dubbatu inni abbaarraa kan ba'u hafuurri dhugaa yeroo dhufu waa'ee koo dhugaanii ba'achuudhaan dubbata. Inni jechuudhaan kan dubbatame isa jedhee kan ibsame qaama kan qabuufidha malee osoo qaama hin qabaanne ala kanaatiin ibsamuu hin danda'u jechuudha. Duuka bu'oonni gooftaa keenyaa gubaa'ee isaaniidhaan sinodoosiidhaan murtiiwwan adda addaa yeroo dabarsaa turanillee maal jechaa turanii nu'iif hafuurri qulqulluun eeyyamneera jechuudhaan kan dubbatanidha. Ilaala eenyuufeen nutiif hafuurri qulqulluun jechuun dubbatu. Kun kallattii maan hafuurri qulqulluun qaama qabaachuusaa ibsa. Wangeela hojii duuka bu'ootaa irrattidha kan ibsame kun boqonnaa 15:28 yoo ilaalle haala kanaatiin ibsamee ni jira. Nuyiif hafuurri qulqulluun eeyyamneerra jechuudhaan dubbatu. Kun egaa qaama qabaachuu hafuura qulqulluu kallattii maan kan nutti agarsiisudha. Akkasumallee hafuurri qulqulluun Barnaabaasiidhaaf Saa'oliin hojii ani isaan waameedhaaf addanaaf baasaa jechuudhaan dubbateera. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 13:2. Kun kan qaama hin qabne akkasitti dubbachuu hin danda'u. Hafuurri qulqulluun qaama wanta qabuudhaaf haala kanaatiin kitaabolee qulqullaa'oo keessatti ibsamee ni baranna jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun kan isaa kan ta'e ana kan isa jechisiisu qaama mataasaa fuula mataasaa bifa mataasaa kan qabudha. Kun immoo ija keenyaan kan argamu miti. Maaliif Sillaaseedhaan eenyuyyuu argee jiraachuu kan danda'u hin jiru. Kitaabni qulqulluun akkuma dubbate jechuudha. Museen waaqayyo si arguun barbaada. Waaqayyo lakkii namni eenyuyyuu bifa koo argee jiraachuu kan danda'u hin jiru jechuudhaan jala mureetti miira. Kanaaf Sillaaseedhaan waaqayyoodhaan arguu kan danda'u eenyuyyuu hin jiru. Kakwaaraattis kun ifa ba'eera. Eenyumtu waaqayyoon kan argee jiru jechuudhaan kitaabni qulqulluu wangeela Yohaannis nutti dubbata. Kanaaf kun onkaan waaqayyoo miti akkuma dubbachaa turre uumamtoota isaa wanta baay'ee persentii guddaadha nuti kan hin beekne jechuudha. Nuti kan beeknu kanneen mul'ataniif kanneen jiran kana qofadha. Onkaan galchinee mabaasaa kan jiru kana qilleensa kana kan argu hin jiru. Kanaaf manni kiristaanaa keenya haala kanaatiin nu barsiisti. Qabxiin sadaffaa hafuurri qulqulluun icciitii kan ibsudha. Icciitii maal kan taasisu kan ibsudha. Isa dhugaadha. Hafuurri qulqulluun icciitii ibsa kan fagaatee dhiyeessuudhaan kan hin mul'anne guddisuudhaan kan dhokatu ifa baasee kan darbe mul'isee kan gara fuulduraatti waggoota baay'ee bula dhufan immoo isas as fiduudhaan dhiyeessuudhaan jechuudha. Raajota dubbachiisaa kan ture raajii kan darbe gara fuulduraatti kan dhufu raawwachiisaa kan ture duuka bu'oota gooftaa keenyaa immoo gara fuulduraatti wanta raawwatamu dubbachiisaa kan tureedha. Hafuura qulqulluudha jechuudha. Kanaafidha qulqullichi Phaawulos maal jedha ergaasaa gara saboota Qorontoosiif kan erge boqonnaa 14:2 yommuu ilaallu hafuurri garuu icciitii dubbataa jechuudhaan dubbateera. Innaa kitaabni qulqulluun kan argannu fakkeenyaaf kan Musee kan bara Musee yoo ilaalle Museen addunyaan erga uumamee booda waggoota 4,000 isaa olii boodadha ka'uudhaan waaqayyoo akkas taasisuudhaan addunyaa uume jedhuudhaan kan dubbate. Kan hafuurri qulqulluu kan ibsedha. Waaqayyoo mataa isaatiin mul'isee kan ibse jechuudha. Wangeela hojii mul'ata Yohaannis kitaaba xumuraa yoo ilaalle immoo gara addunyaa dhumaarratti maal takka raawwatamu kan dubbateedha. Kan itti hime hafuura qulqulluudha. Wanta akkasiin ibsaa jechuudha. Wantoota guyyaadhaa raawwataman jiras immoo kan akka mooticha Daawitiif raajota kan akka Isaayyaasiif Daani'eeliif ibsuudhaan kan isaan barreessaa dubbachisaa tureedha. Hafuura qulqulluudha jechuudha. Kitaaba wangeela Luqaas keessa yommuu ilaallu wantoota baay'ee ni arganna. Fakkeenyaaf qulqulleettiin dubroo Maariyaamiin gara Elsaabees yeroo deemtutti Elsaabees akkasumatti osoo hin beekin
dubroo maariyaamiidhaan haadha waaqayyo ta'uu isheef mul'ate jechuudha. Ati haati waaqayyoo eebbifamtuu kan taate gadameessa keessa kan jiru mucaan eebbifamaa kan ta'e gara koo dhufuun akkamitti naaf ta'a jechuudhaan kan dubbatte maal ture? Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa keetis kan eebbifamedha jechuudhaan dubbatte. Kana maaltu isheef ibse? Hafuura qulqulluutu isheef ibse. Kitaabichi mataan isaanii jedha maal jedha? Isheenis hafuuraan guutamtee jechuudhaan dubbata. Elsaabes hafuura qulqulluudhaan guutamtee. Kanaaf hafuura qulqulluu yaadee guutamu iccitiiwwan akkasii namni hin beekne hafuurri qulqulluun ibsuu danda'a jechuudha. Akkuma kanaallee seenaadhaan kan beeknu Simi'oon jaarsichi jechuudha. Dhalannaa gooftaa keenyaa waggoota 270 dursuudhaan waaqayyo waadaa kan isaaf gale. Dhalachuu koo osoo hin argin hin duutu jechuudhaan. Innaan namni kun jaarsa ta'eetu baay'ee dulloomee seetti galee taa'aa kan ture. Gooftaan keenya yeroo dhalatu hafuurri qulqulluu isa kaasuudhaan maal taasiseera? Gara mana qulqullummaatti isa fideera. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 34-35 yoo ilaallu kun ta'eera jechuudha. Dhalachuu gooftaa keenya hafuuraan argee beekee jechuudha. Mucaa kanaafis raajii dubbachuudhaan ana garbicha kee fayyisummaa kee argeeraatu kana booda na fudhadhu jechuudhaan dubbate jechuudha. Annaa kun kan raawwatamu maaltiidha? Icciitiin akkasiiwwan kun hafuura qulqulluudhaan kanneen ibsamanidha jechuudha. Hafuurri qulqulluun kana hundumaa ni ibsa. Kun fakkeenyadha. Akka fakkeenyaatti kaasne malee kitaaboleen qulqullaa'oo mataan isaanii raajiidha. Bakka adda addaatti kan raawwataman ni jiru, kanneen raawwataman ni jiru. Mul'ata Yohaannis yoo ilaalle baay'een isaanii raawwatamne kun hundumtuu kan barreeffaman hafuura qulqulluutiidha jechuudha. Qabxiin itaan immoo hafuurri qulqulluun jajjabeessaa ta'uusaadha kan barannu. Jajjabeessaadha hafuurri qulqulluun. Pharaaqiliixoos jennee kan waamnu jecha Giriikiiti. Gara afaan keenyaatti gaafinnu maal jechuudha? Hafuura qulqulluu jechuudha. Innis immoo hiikkaansaa jajjabeessaa, qulqulleessaa, ibsaa kan ta'e, tasgabbeessaa, cubbuu kan naquu, cubbuu kan hambisuu, kanneen akkas jechuudhaan ni hiikama. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'uti dhuguma waaqni hafuurri qulqulluun jajjabeessaa kan ta'e dubbateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 yommuu dubbisnu maal jedha? Abbaan maqaa kootiin kan ergu jajjabeessaa kan ta'e hafuurri qulqulluun inni hunduma sin barsiisaa jechuudhaan waa'ee hafuura qulqulluu kanaatti himseera. Abbaan maqaa kootiin kan ergu ittaane jajjabeessaa kan ta'e. Kanaaf hafuurri qulqulluun maal jajjabeessaadha jechuudha. Ni jajjabeessaa. Hafuurri qulqulluun jajjabeessaadha yemmuu jennu maal jechuu keenyadha? Kiristaanonni kennaa hafuura qulqulluu cuubbaadhaan erga argatanii booda kiristaanummaa keessatti gidiraawwan baay'een ni jiru. Kanaafuu gidiraawwan kana keessatti daandii adda addaadhaan kiristaanota kan gargaaru jechuudha, kan jajjabeessu jechuudha. Bara wareegamummaa keessa yoo deemne qulqulloonni abbootiin keenyaa fi harmooliin keenya akkuma keenya namadha. Garuu cimanii jabaatanii wareegamummaa akkasii kana raawwachuudhaan kiristaanotaaf fakkeenya akka isaan ta'aniidhaaf dhuguma ilma waaqayyoo gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaaf waaqummaa isaadhaaf amanamanii yeroo isaan gidiraa kana hundumaa simatan kan isaan gargaaru hafuura qulqulluudha. Onkaan ibidda keessa qaama muluutiin bu'aa turuuti qubaan ibidda tuquun hin danda'amu. Garuu sana hundumaa isaan keessa dhaabbachuudhaan amma faarfachuutti kan ga'an galaanatti darbatamuudhaan kan hafan magaaziidhaan albeedhaan qalamuudhaan akkasumatti gammachuudhaan wareegamummaa fudhatan kan isaan jajjabeessuuf kan cimsa'uudha hafuura qulqulluudha jechuudha. Amma kanaatti hafuurri qulqulluun kiristaanota ni jajjabeessaa jechuudha. Guyyaa har'aas immoo qormaata adda addaa keessatti kiristaanonni yeroo isaan kufan jajjabeessuudhaan kan kaasu darbees immoo tsoomiidhaaf kadhannaa amantaatti kan cimsu eeyyudha hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun kanaaf guyyaa har'aa erga mucummaa isaa argannee booda hanga guyyaa xumuraatti numa wajjirraan jiraachuudha. Hafuurri qulqulluun osoo hin jiraanne gargaarsi waaqayyoo dhala namaa wajjirraan hin jiru. Gargaarsi waaqayyoo hin jirachuun immoo ilaala daqiiqaa tokkoof turuun iyyuu hin danda'amu jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun gargaaraa jajjabeessaa tiksee kan ta'edha. Kan biraan immoo kennaa kan kennudha. Qabxii xumuraa jennee kan ilaallu hafuurri qulqulluun maal kan kennudha? Abbaa kennaati. Kennaawwan adda addaa qaba. Kitaabni qulqulluun ni dubbata. Kennaawwan isaa waaqni mataa isaa tokkumadha. Abbaa ilma hafuura qulqulluu jennee kan waamnu waaqa tokkodha. Garuu waaqni kun immoo maal kenna? Kennaawwan adda addaa kenna. Kan akkamitti hubachuu dandeenya? Namni tokkodha. Amma mataa keenyaaf keenya meeqadha? Tokkumadha. Garuu nama tokko taanee immoo waan meeqa ofirraa qabna? Wantoota baay'ee ofirraa qabna. Ija ni qabna, gurra, funyaan, ilkaan, afaan ni qabna, harka, miila ni qabna. Isaan kun hundumtu maalidha? Hojii adda addaa qabu.
garuu namni kun meeqadha tokkodha jechuudha hojiiwwan kun immoo waliin ta'uudhaan sanuma namichuma kan deeggaran malee qaama wanta biraa miti hafuurri qulqulluus immoo akkuma kana mana kiristaanaadhaaf kan barbaachisu ofiisaa tokko ta'ee osoo jiru garuu kennaawwan immoo maal taasisa kennaa adda addaa kennaa jechuudha kennaan kan jalqabaa mucummaa isaati mucummaa waaqayyoo jechuudha mucummaa waaqayyoo kiristaanota hundumaadhaaf kennaadha kan inni beekna iccita cubbaadhaan jennee yeroo mana kiristaanaa deemnee kiristinaa kaanu jalqaba kan argannu maala kennaa hafuura qulqulluudha kanaafidha qulqulluunni luboonni yeroo cubbaa cuuban hafuurri qulqulluun ijoollee kanaaf bu'e eebbisa nurras haa bulu jechuudhaan dubbatu guyyaa 48ffaatti kiristaanonni kennaa kana kan jalqaba kan argatan mucummaa isaadha erga kanaa booda keessa buluudhaan jechuudha hojiiwwan hafuuraa adda addaa kennaawwan adda addaa kennuudhaan yeroo hundumaa kiristaanonni akka isaan raawwatan taasisa kennaa nama gargaaruu kennaa namaaf yaaduu kennaa akka namaatti deddeebi'uu namootaaf yaaduu nama akka mataa ofiitti yaaduun qofti kun kennaadha namoonni yeroo baay'ee kennaa wanta adda addaatti barbaadu innis haa ta'u kennaadha wanta gaarii raawwachuun qofti garuu mala kennaa jalqabaati kun immoo nama hundumaadhaaf kiristaanotaaf kan kenname yeroo hundumaa namaaf yaaduu dadhaboota gargaaruu warreen humna hin qabne gargaaruu namoota hundumaa kabajuu kun kennaadha darbees immoo kennaawwan tajaajila mana kiristaanaa tokko tokko yeroo allu isaan kana hundumaa kan laatu ee'uudha hafuura qulqulluudha jechuudha kanaafuu hafuurri qulqulluun kana hundumaa raawwachuudhaan yeroo hundumaa mana kiristaanaa kan eegu mana kiristaanaa maal kan taasisu kan eegudha kanaafidha manni kiristaanaa yeroo ijaaramu ni beektu yoo ta'e gululaatti isaa keessa akka sirna duriitti jechuudha abbootonni maal taasisu hanqaaquu guchii keessa kaa'u sun hiika biraa qabaatee miti guchiin hanqaaquu isheerraatu ija isheen kaastu deeqaa tokkodhaaf quncatteetu eegdi isheen dhaltuu yoo deemterre inni kormaan dhufee osoo irraan fuudhii hin deemtu innis dhufee mataa'ee ija isaa irraan kaasu jechuudha akkasin ta'u ta'e ijoollee isheetti keessaa ba'uu hin danda'an kun maal agarsiisa hafuurri qulqulluun daqiiqaadhaafis sekoondiidhaafis ija isaa maal hin taasisu mana kiristaanaarraatu addan baasu jechuudha mana kiristaanaachuun immoo tokkummaan keenya mana kiristaanaati tokkoon keessa maalla mana kiristaanaati jechuudha kanaaf hafuurri qulqulluu yeroo hundumaa wanta kana hundumaadhaan mana kiristaanaa kan eegu kan jajjabeessu kiristaanota hundumaa amantaatti kan cimsu hojii gaarummaa kiristaanummaattis kan cimsu keessa keenya buluudhaan yeroo hundumaa gaarummaadhaaf kan nu kakaasu yeroo cubbuu raawwannu immoo sammuun keenya akka nu waqqasu kan taasisu darbees immoo kennaawwan adda addaadhaan kan nu guutu waaqa qaama kan qabu waaqummaadhaan guutu kan ta'e sadan sillaasee keessaa tokko jechuudhaan kan amannuudha jechuudha kanaaf ijoollee waaqayyoo hafuurri qulqulluun haala kanaatiidha mana kiristaanaa keenya irratti kan hojjetudha namoonni hafuura qulqulluu akkas taasina kan jedhamu bakka adda addaatti barumsa yeroo dhiyootti dhufe nu bakka nu bu'u hafuurri qulqulluun kana hundumaa taasisuudhaan nu wajjirraan wanta jiruudhaaf guyyaa har'aa wanta raawwan tokko isheedhaaf hafuurri qulqulluu akka nu gargaaraa jiru jalqaba beekuun nuudhaa barbaachisa namoonni baay'een hafuuraan qabdu kottu fudhadhu yeroo jedhan kan amma nu raawwachiisaa jiru tokkum yeroo maqummaa isaadhaa yeroo cuubamnu kan nurra bulee tsoomitti kan nu jabeessu amantaatti kan nu jabeessu gidiraawwan adda addaa keessatti kofne akka nafneedhaaf diiyaabiloos gufuu meeqa gaafanni fidu sana jalaatti akka baanuuf daandii adda addaadhaan kan nu gargaare eenyudha hafuura qulqulluudha arras mana kiristaanaa alagoota mee gidduu kan dhaabbattu asin ibiddi jechuudha ni beekna miti karaa kallattii adda addaadhaan ibiddeetti dhufa mana kiristaanaatti dhufa kana hundumaa irratti eeguudhaan kan jiraachisudha hafuura qulqulluudha seenaa abbootaa keessas dudduuba deebinee yoo ilaalle baay'ooliin mana kiristaanaa balleessuudhaaf baay'ee raawwataniiru kan akka Neeroon Qisaar beekuu dandeenya akka addunyaatti kanneen bebbeekaman Tiraajiyaaniin beekuu dandeenya akka addunyaatti warreen beekaman jechuudha beeka amantaa kana ni balleessina jechuudha warreen kaan garuu hin danda'amne namoota qulqulloota abboota ajjeesaa turaniiru raawwataniiru achuma keessatti illee eegaa kan tureedha hafuura qulqulluudha yeroo isaanii wareegummaa raawwatan alagoota keessaatti ilaaluudhaan immoo namni tokko wareegummaa gaafa raawwatu namni 10,000 immoo kiristaana ta'a annaa namichu kan dubbate sirriidha jarreen kana ajjeesuudhaan balleessuun hin danda'amu maaliif waaqni isaa wajjira wanta jedhuudhaaf tokko gaafa du'u 10,000 immoo kiristaana ta'a deemaa jechuudha annaa kan hundumaa kan taasisuudha hafuura qulqulluudha hafuurri qulqulluun yoo mutaanaan ija isaa
mana kiristaanaarraan kaasne jechaadha. Arras hunduma keenya keessa jira jechuudha. Maqaa isaadhaan erga yeroo cuubamnu nu keessa bulee yeroo hundumaa gaarummaadhaaf nu kakaasaa. Hojiiwwan gaarii kiristaanummaatti amantaa keenyaan cimnee akka dhaabbannu kan nu taasisu. Qormaata diiyaabiloos adda addaatti kan nu eegu ee'uudha. Hafuura qulqulluudha jechuudha. Kana hafuura biraa iddoo finnuus hin qabnu. Hafuurri guyyaadhaan maqaa biraatiin raawwatamus immoo asirraa kaanee wantoota baay'ee ofuma keenyaa beekuun ni danda'ama jechuudha. Boqonnaan afuraffaan waa'ee waaqayyoo waa'ee sillaasee tokkummaadhaa sadummaa isaa kan baranne asuma irratti raawwateera. Kan nu jalqabsiise amma isaatti kan nu ga'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Waa'ee isaa dubbachuu osoo hin danda'iin garuu inni nuuf eeyyamee akka dhaggeeffannuudhaaf akka dubbannuuf akka dubbisnuuf kan nu taasise galannii fi ulfinni guddaan irra deebi'ee isaaf haa ta'u. Kan itti aanu immoo nama ta'uu ilma waaqayyoo kan jedhu icciita foonummaa boqonnaa 5ffaadhaan barumsa keenya itti kabsuun kan ta'u. Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanni isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.